baga dhuftanii argamtan asitti xiyyaara liinkii yaabbattanii garbaa fi galaanaa hedduu keessa qaxxaamurtanii tottolfadhaa garbaa fi galaanaa hedduu keessa qaxxaamurtanii silaa dadhabdanii tottolfadhaa taaha shaa'uriillee feenaa bishaan jala yaa'a. Baba keenya abbaan keenya gaariin waa hundaa qopheessee bonicha asumatti dhaabbatu jedhaan eega namni socho'an jiru. Maal jechuudha? Buna kana bareedu dhugaa humni seetatti tajaajila kana. Amilee jiran. Isa bakkisha wali qopheeffame galma meedaa ummatichi. Ijoollee jala jalatan kun amilee godhaaboo gadhiisaa waan isin akka jiru rabbuma rabbiiti. Obsitti naa kufi. Baabin keenya qaali. Akka kana akka kana. Dadhabnaanis firaasha isiniif afaa yoo galuu dadhabdanis asuma keessa rafaa yoo galuu dadhabdanis asuma keessa rafaa maafii dabbaramuu minimatti jiru warri bilaalotaa maafii qalbii hiru warri bilaalotaa maafii qalbii hiru silanan sobree koongiraa gureetiin kaddamtoota guyyaa Kureeshiin kaddamtoota guyyaa hadhaa takka keessaa anaadha. Obsi yookaan kumaandara maashaallah jedha guddisa Ustaaz Nasruudha. Sila kana qofaaree haanaanii fi foozii guddisa ijoollee Ustaaz Nasruuti. Guddisa ijoollee Ustaaz Nasruuti. Allahu Akbar. Kana boo. Abbaaliin qalbiin nu barsiisee dukkana jaahilummaa kan keessaa nu baasee hojiin keessan guddaa kanaaf isin faarse haadhas jabduu qabnaa miskoon nu guddisee haadhas jabduu qabnaa miskoon nu guddisee. Kana kunoo bonicha dhugaa mo'anate isiniin jedhe dhugaa jarri keenya ibsaniin taa'inaati. Seenaa kuufan kaleessaa takka lama jedhee irra baa takka jedhee eegalee huufa galmaa'ee. Na dhiba jechuun abdii ofirraa muree ustaaziin kan qoqaaliin abdii natti horee meeqa obsa dhabee meeqan liitti horee meeqa obsa dhabee meeqan liitti horee. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kana. Mee quraana irraa waa xiqqoo isiniif himaa yaa quraana rabbii kalaama kaaliqaa wantu isin madaalu. Adunyaaf akiraa namni si qara'e bar inuma milkaaha namni si qara'e bar inuma milkaaha rahaa qalbii kan kootii kan yoo kan mi'aan kee damma caalu kan mi'aan kee damma caalu yogguu si qaran kan mi'aan kee damma caalu kan si beekuuf mi'aan kee damma caalu. Yaa burqaa jiruu kootii kalaama kaaliqaa mee maal jedhee himuu kan kee bar addaadha namni sin qaraade yaa quraana rabbii addunyaa faakiraa kasaaraa yaa quraana rabbii addunyaa faakiraa kasaaraa. Amine. Allahu Akbar. Utubaa jireenyaa ibsituu aalamaa quraanni daawitiidha bar kan keessa uf laalanii quraanni daawitiidha bar kan keessa uf laalanii. Michuu yaa quraanaa michuu yaa kitaabaa si qabadhee mee almaa dhabaa si qabadhee mee ammaa dhabaa yaa kalaama rabbii jabaa milkii hadhaa borii situ harkaa qaba jabaa milkii hadhaa borii situ harkaa qaba. Yaa rabbi koo jedhee harka yaa rabbii koo jedhee harka koo ol qabe yaa rabbii koo jedhee harka koo badhisee boo'ee si kadhadhee imimmaa harcaasee yoom sirraa dhabe abdii sirra kaayee jiraadha uf ta'ee abdii sirra kaayee jiraadha uf ta'ee nu jaalatta duraa yoom nu dagatte ofirratti wallaallee nutu uf dagate ofirratti wallaallee nutu uf dagate. Keessi keenya hadhaa gammachuudha qabaa baay'ee mirqaannus burcuqoo madaamitu caccabaa warri giiftarootaa leencaan na dhaqqabaa warri giiftarootaa leencaan na dhaqqabaa. Akka kana meeqa keenci Allahu Akbar. Warra usee taaru kana. Ana qabdi. Yookaan immoo shortaa itti fidaa yookaan immoo shortaa itti fidaa jedhi gaala. Allahu Akbar. Kana. Gufuu jiru itti naafufi. Gufuu jiru hundaa ati karaa taasii yaa Allah madaamillee hirriba itti buusi yaa Allah madaamillee hirriba itti buusi. Hundi ustaazotaa baay'ee galata hundi ustaazotaa baay'ee galata
Hundi ustaazota baay'ee galatoomaa dabarsee isiniif kenneera. Galata abbaa koo lammataa yoo isiniin jedhe kun isinit diqqaata. Abbaa koo lammataa yoo isiniin jedhe kun isinit diqqaata. Jecha isiniif hin qabu makkaa isin fidee jala isin haa dhaabu. Makkaa isin fidee jala isin haa dhaabu. Akka kana abbo. Allahu Akbar. Amin. Amin. Laayikii tuttuqaa feetan kana darbadhaa yoo feetan na dhungadhaa qophiin guyyaa hadhaa asirra dhaabbataa qophiin guyyaa hadhaa asirra dhaabbataa. Baay'ee galatoomaa warra dhaggeeffattan. Allahu Akbar. Baay'ee galatoomaa warra dhaggeeffattan. Akkana yaani bo. Baay'ee galatoomaa warra dhaggeeffattanii walaloo dhumatee qopheessituu walaloo obsi arsii jedhamti. Qopheessituu walaloo obsi arsii jedhamti. Walaloo kootis asirratti xumuree ustaazii kan kootis du'aa naa godhame. Ustaazii kan kootis du'aa naa godhame. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugahanii kaffalanii aarsaa ustaazota keenya baabaa lammataa jazaan kan keessan haa ta'u jannata. Jazaan kan keessan haa ta'u jannata. الله أكبر الله أكبر يا ما شاء الله Nudura buutanii nuuf taatan agartuu dhugaa isiniif jecha lubbuun nu marartu dhugaa warra nu bareechuu gaafa gammachuu keenya bakka nuuf bu'e haadhaaf abbaa keenya dhugaa yoo dubbanne ustaazota keenya irra deddeebi'ee hedduu galatoomaa irra deddeebi'ee hedduu galatoomaa diiniif duuniyaadhaan beekamaa duroomaa isin haa milkeessu duuniyaaf aakiraa isin eebbisuufis nan dhabee waan biraa isin eebbisuufis nan dhabee waan biraa isintu nu qoroomsee mirga keenya falmee aakiraa argadha kan jannataa galmee aakiraa argadha kan jannataa galmee galatoomi ustaaz Taajir Ahmadi hamtuun sin argini galata kan kee himee hin fixu danda'ee osoo danda'amee jannata isin keenye diiniif duuniyaadhaan rabbiin ol sinaa haa kaasu haadha manaa bareedduu rabbiin isin haa badhaasu hunduma ustaazotaatu ishee tapha beektu bareechituu jiru rabbiin kan الله أكبر ishee tapha beektu bareechituu jiru rabbiin kan koo guddaan isiniif haa hiru ishee diinii qabdu qaxalee dubartii isheen akkanaa kun ustaazotuma keenyaaf maltii isheen akkanaa kun ustaazotuma keenyaaf maltii kan ishee jaallattan isheen isin jaallattu haadha manaa gaarii ishee isin filattu yoo mana ol seentan isinitti maramtu rabbiin isin haa badhaasu aamiin jedhaa hundumti keessanuu aamiin jedhaa keessanuu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر isin tunuuf ta'ee bakka haadhaaf abbaa utuu isin qabnuu maaf qalbii cabna erga isin nuuf kenne gooftaan humna jabaa ofirrattan dhiise bu'aa bahii dacheedha yaanni jechuu kootii utuu markazana galche yaanni jechuu kootii utuu shabakaan koo markazana galche achumaanan jammaraa kulfii tattaphachuu kanaafan dadhabee isinirraa fagaachuu keessummaadha jettanii isin nasimannaan seera garee keessanii amirinatti himnaan taa'ee dhaggeeffadhee jedhee fudhadhee daa'imin diroomiin harka isin qabadhe daa'imin diroomiin harka isin qabadhe tokko jedhee jammaree darsii babbarachuu gorsaaf du'aa'ee keessan isinirraa fudhachuu dubbadunaan jettanii carraanaaf laattanii wallaalummaa kan koos osuma beektanii dhiifama naaf godha adaraa ani wallaalaadha dubbii kumaan beeku isinirraa bu'aa bara kanaaf arrabni koo oliif gadi na gora kanaaf arrabni koo oliif gadi na gora dhugaa dubbachuuf isinirraa bahuun baay'ee ulfaatti ustaaza koo na gorsa bineensi wallaalummaa bakkatti na nyaatti ustaaza koo na gorsa bineensi barnoota sababni walitti qabama keenya gaddas ta'u gammachuu waliin baadhataa teenya kanaafis har'a nin dhufe fudhadhee waan keessa koo jiru kanaafis har'a fudhadhee nan dhufe waan keessa koo jiru gaafa biyyaa baanu hundumti kan keenyayyuu jiruu jijjiiruu malee hin jaanne waan biraayyuu jiruu jijjiiruu malee jaanne waan biraayyuu tokko tokkoon baanee bakka jirra waan rabbiin nu laaffise qoonnee namaafirra utuma akkana jennu yeroon jijjiirame sababa nuuf ta'ee markazni nuu baname alhamdulillahi galanni kan rabbi waan dhageenye hunda nuuf qabsiisi qalbii utuma manaa kaanii dhaqanee barachuuti utuu beekumsa immoo akka fedhanitti argachuuti
Jiruuf jireenyi wal namaaf hin qixxaatu, haalli jireenya nama hundaaf immoo wal hin qixxaatu. Gaafa tokko uffatee bareedee barachuudhaa dhufu, isa waan qabne immoo qalbii isaa cufu. Maaliif yoo jettane taa'ee isa laala, akkamiin barnoonni sammuu isaatti gala, akkamiin barnoonni sammuu isaatti gala. Jiruun ammayyaa'ee har'a garuu tolee barnoota barachuun manatti nuu galee walitti qabamnee iddoo tokkotti baranna haaluma salphaatti beekumsa arganna. Kanaafuu jabaadhaa jedheen isinii dhaama. Sammuu waa wallaale beekumsaan qarama. Sammuu waa wallaale beekumsaan qarama. Waan beeknu walitti himaa wallaallu wal gorsina. Aadiisoo wal gaafanne keessaa wal qo'achiifna. Yoo barbaanne wal ilaallee bultii wajjin tolchina. Ani silaa deengedda seenaa dhugaa gadi kaafnaan uummanni viidiyoo waraabee istoorii lafa caafnaan ergantanaas bakka naqe hundatti biyyi maqaa koo kaaftee keessaan na dubbatti.